waan haadha sabboontuunis wanti naan jedhamaa jiru magaalaa kana keessa waan guddoodha. Haadhaaf ilmoo addaan baaftee dhirsaaf niitii addaan baaftee as fiddee asitti galfattee maal taatee naan jedha. Namni asitti hin galfanne dhuftee guyyaa tokko akka nama kamii dadhabdee beeloftee yaa'anii daartee osoo mana qabdu osoo duniyaa qabdu wanta akkasoo dhabin namaa jecha mana ishiitii baatee haati ilmaa haati dhiira akkana guushiin dararamtu mee ulaa kiyyatti cufatuu qabaayyuu ittiin cufadhu maaliif itti cufadhaan har'allee borullee yoo dhufte inuu na didde malee haati sabboontooni na bira soo teessee dasnaadhaan haadha kiyya akka haadha kiyyaatti waan qabuun jiran dhaabbadda nin gargaaran namtichi ishiis yoo ta'e waan nama godhuun jiru seeraan alaa miti inni seera jala kiyya hedduun zaalikaan viidiyoo gadhiiftee jirti waan koo seenii ilaalii baasii ofirraa darbii wanti namaa singalchuu dhimma ishiitii abdiis ta'u dhimma isaatii gamaa gamasii Suudiirraa Dubaayirraa biyya adda addaarraa jechuudha. Ijoolleen kabajaa qabdanii ijoolleen rabbiin sin eebbisee ijoolleen haatiif abbaan guntuuttee sin guddiftee anaaf cinqamtanii wallaahi kaan viidiyoo gabbuusee ergaa kaaniin bilbilaa kaan imoon sagalee ergaa wallaahi kabaja guddaa isiniif qaba jechuudha. Galata keessan egaa jazaa rabbiin isinii haa kaffalu malee waan isin jedhu hin qabu jechuudha. Namni namarraa waan eeganii rabbi kanarraa malee. Kanaafiyyuu edaa namni akkuma natti aaru namallee hin qabaa jedhee hedduu tokko keessi kiyya gammadee hedduu galatoomaa jechuu barbaada. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota kiyya miira keessa galee nagaallee isin hin gaafanne oduudhumaan eegalee jechuudha dhugaa. Akkasuma immoo ijoolleen baga sitti osoo si baafachiiftee bareeda ture naan jettanis galatooma homaa jechuun miti maaliifuu carraan ana qaqqabe borusiin qaqqabuu danda'a jechuudha. Ani immoo maan taane alhamdulillah rabbil aalamiin nagaadhaan ofirraa baasee jira jechuudha. Waan inni poolisa fidu waan inni maallaqa kiyya gannaqee poolisatti fiduufis takka hin jiru jechuudha. Maali yoo jettanii ililliin maallaqa akkana jabeeffattee maallaqa poolisatti baasuurra gaafsa nagaruu ani aadiidha homaa miti. Xiiqii waan na keessa jirtuuf si gargaara waan maallaqa poolisatti fiddu jedheeni gorsee ishiin achumaan achi baddee amma immoo itti yaadee ani nama halaafinnatiin guddaan na harka jirudha. Ijoollee guddisaa jira biyyaan baatii jidaara namaa dhiqee lafa namaa dhiqee dachii namaa haree namni gizee boqotuu fedhutti boqotaa hin jiru sinuu quba qabdanii ijoolleen nu hordoftan hundi keessan hedduudhaan ijoollee biyyaan baa jirtanidha jechuudha. Waan biyyaan baa kana hidhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maaltu maallaqa kiyya na baasisee maaltu namaanis waan na tuqsiisee ijoolleen hedduun durallee dhaabbadhu yaa waan koo ittuma dhiisi jireenya kee jiraadhu maaltu si galchinaan jettanii turtananii likaa'ee keessa immoo kiyya beerachitti nam'itee jirtu sana faanallee wal qunnamtii qabdi jettiin kun mee waan jiru suutaan adda baafadhaa jedhee ofitti fidee ani yaani waamne garuu egaa dhufte immoo baasuun qabu carraa kanatti fayyadamuu qaba jedhee waan kana guutuu hordofuuf malee ani ka zaalikaan omaas naan gootu omaas hin godhuuf waan akkas walitti hin qabnu walis hin beeknu jechuudha. Ishiin yaanni ishii keessa ishii waan jiru baaftee jechuudha. Zaalikaan anatu ishii fixaa ijoollee ishii wajjin alhamdulillah rabbil aalamiin ija ijoollee kiyyaa guyyaa takkasuun argiin mana kana rabbi dhabama si godhe jechuudha. Ishii godhama zaalikaa kana hin agarsiisu ijoollee kiyya maal fuuti ijoollee kiyyarra hin bitti moo gurgurti. Yaani ergamni ishii guddaa maaltu beeka taargeettiin ishiin dhufteef ijoollee kiyya ta'a namni karaa ijoollee nama dhufa karaa hojii keessan sinit dhufa hassaadni karaa sinit dhufu hin beekamu ka. Kanaafiyyuu ani immoo halkanii guyyaa sa'a 24 guutuu quraana mana kiyya banee akkana ishii maraachaa bahee asii amma naa baafattee jirti jechuudha nagaadhaan. Ani immoo ishiirraas hin fedhu waan akkas nan goone nagaadhaan narraa baatee jirti jechuu barbaada asumarratti zaalikaan jechuudha. Asii baatee amma si dhabamsiiftii poolisa maatti fiduu dhiiftee qabattee ni teessaa osoo si qaltee osoo akkasii gootee jedha ijoolleen baay'een barreeffama isaanii ilaalaa jira jechuudha. Maaliif na qalti kan yoo du'a taate bar mushii harka namaa qofa osoo deemuu gufuun na dha'ee na ajjeesuu danda'a. Asii baatees immoo dhara biraanatti yaaddi taanaan rabbi ishee haa gaafatu. Ani rabbitti of kennee jira jechuudha. Waan biraa waan ni jedhu takkittiin hin jiru kan na eegu kan na tiksu kan baagala kiyya eegu rabbi tokkicha malee ilma namaa miti. Ijoolleen waan hin taane barreessitanillee wallahi
hin barreessina waan akkasii isiniifillee gaarii miti waan hin taane namatti hin murteessina. Ani waan godhus waan hojjedhus waan hunda tarkaanfii kiyya beekee godha gowwaa miti yookiin jaanjoftuu miti. Ani nama of danda'e nama waan mataa kiyya waan na baasu beekee itti deemaa jirudha jechuudha. Kanadha inni kaan immoo sabboontuudha. Sabboontuun sirrii hin jirtu. Ni haadha kasabkee rabbuma kee sodaadhu quraanatti qaraasis ijoolleen naan jettan isin karaa nagaarra jirtan maashaallah alaykum dhugaadha. Anu keessi kiyya kana yaadaa jira jechuudha. Maaliifuu dhuguma mucattiin nagaa hin qabdu. Mucaan ishiin kun egaa daa'ima waan namni namaan jedhe kun waan namni ishiidhaan jedhe kun dhugaatti fakkaachuu danda'a waan hin taane keessa galuu dandeessi. Mucattii kana asirra qabnee osoo isaan faana waliin marqeen osoo isaan faana walitti maqamiin jinnii isaanii faana yoo karaarra deebifnee qajeelchineen cubbuu takka hin qabu jechuudhaan immoo haadha ishiitiin wal dubbadhaa. Akkuma beekamu haati ishii sharaarra deemtii mana hin qabdu waan qabdu namni hedduullee haadha sabboontuutti ni murteessaa mana kee dhiiftee maa baatee maaliif namtittii sana manaan baasinii jettanii jaalatee miti kan namni macheem. Mana isaa ho'i keessa zimmedhee deemolii gadi rabbi haa tolchuu ishees yoo dandeenye jaarsa faana walii araarsuu yaalla. Daa'imti haadhumaan tolti kunoo ilma ishee dhiiraa sana faani agartanii akka inni gurraacha'ee akka inni ta'ee jiru jechuudha. Sabboontus taatu waan itti tolee jirtuu miti sheexana warra zaalikaa fi maalii kana itti taree mucattee haasofsiisa malee fayyaa natti hin fakkaattu. Ishumattuu waa godhanii laata akka jedhu keessi kiyya shakka. Ittiilleeniin aaraa akka isheen na arrabsitu akka isheen gadi na qabdutti ulaa kiyyarraa banuu hin qabu ture. Garuu immoo isheen daa'imaan illee ilmoo of jalaa qaba. Laaluma wayyaalaa nama kana jechaa fi asuma irratti ani zaalikaan illee gaafa dhuftu sana nama gaariidha. Nama karaa qajeelaarra jirtu maashaallah jedhee asin keenyeen garuu mee mucattiin kun ni jijjiiramti jijjiiruuf ni yaala. Nama hundi gizee tokko nama hunda jibbanii nama kana ofirraa fageessuurra ofi dhiheessanii mee waan isaa laaluuf iyyuu yaadni kiyya guddaan jechuudha. Eega isheenuu kaanaa summii laadhaa fi maal ta'a jette isheen summii maal laalaatti miti rabbi summii ishiif haalaatuuti iyyuu namni summii namaa laatu namni nama balleessu afaaniin dubbatee osoo hin taaniin gochaan agarsiisuu qabdi ture. Ani immoo rabbi irra na aansee rabbii gaditti immoo alagaa firanaaf godhe isinii kana gamaa gamasii waliin dhooftanii wallahi ijoolleen bira kana baqqanaa barreessitaan immoo dubbisa yeroo baay'ee onlaayinii immoo dafee siin galu yeroon galettis ni ilaala waan na barreeffame waan na fayyadu waan na barbaachisu waan barreessitaniifu itti fayyadame ani innasuma intala alaa xuloo fi kiyya rarraaseenii gadi ishii darbee jechuudha. Eenyu na gaafatan inna asii baatee feetu abdii bira dhaqxe feetu ilillii bira dhaqxe feetu waan fedhan wal godhanii sabboontu bira dhaqxan waan na godhan takka hin jiru wallahi an siirii isaanii kana agarratti xurii qeensa kiyya kana agartanii xurii qeensa kiyya kanatti hin dabalu jechuudha. Maaliifuu ani qulqullummaan deema rabbiin immoo nama qulqulluu cina jira. Hin sodaadhu siirii isaanii maaltu na sodaachisanii alhamdulillah rabbi umurii sa'idoo dheeressan sa'idirra waan guddaa hedduu waan hedduu baradhee jira waan akkasiitiin kana isiniin jedha. Waan ishiin na gootu takka hin jiru ishiis hin sodaadhu rabbi kiyya ofamanii ammallee mana kiyya guutuu kan ishiin irraa baate sheeka fidee quraanatti qaraasisee waa hunda mana kiyya nazzafadhee adaba godhee mana taa'anii gaafa ishiin dhuftus shaanxaa ishii hunda fattashee waan takka keessa hin jiru. Awwaan oofee ishii asii fideen beeku ishiin yookiin haati sakkee barsuun gowwaadha. Nama biraallee dabaladhee alaawaanaa fida akkuma sabboontuun kana naa gooti sana naa gooti jette sana yookiin summii fichisiisuuf tureeyyuu ta'a yookiin immoo siiruma isaanii sana walirraa fuffuudhanii natti gadi naquuf ta'anii maal beeka waan dhuftee farka qullaa waan raasee ishee fide rabbiin kun haa beeku jechuudha. Inni ani siirii namaas sodaadhu kan na uume rabbiin tokkichi inni na haa eeguu jechuu barbaada. Inni ijoolleen afaan darbitanii bagasitti osoo duute osoo akkas taateettan xalaanni kiyya haadhu maal isin godhe maal isin godhanoo xaarradhee ofii kiyyaa jiraataa jira nama hin geenye nama nagee ammana namaa rukuteen deemne nama rukutee natti dhufe ani immoo abbaan fedhe yoo dhufe manni kun kan rabbiiti huma banaaf maal godhame biyyaan baa jirra
Mee namni yaa haadha sakkee barkana na gargaare deemnarraa jedhee saree godhee deemsisuu ni qabaalla nama kana laaluu qaba itti siqee. Waan haadha sabboontuunis wanti naan jedhamaa jiru magaalaa kana keessa waan guddoodha. Haadhaaf ilmoo addaan baaftee dhirsaaf niitii addaan baaftee as fiddee asitti galfattee maal taatee naan jedha namni asitti hin galfanne dhuftee guyyaa tokko akka nama kamii dadhabdee beeloftee yaa'anii daartee osoo mana qabdu osoo duniyaa qabdu wanta akkasuun dhabin namaa jecha mana ishiitii baatee haati ilmaa haati dhiiraa akkana guushiin dararamtu mee ulaa kiyyatti cufatuu qabaayyuu ittiin cufadhu maaliif itti cufadhaan har'allee borullee yoo dhufte inuu na didde malee haati sabboontooni na bira soo teessee dasna jedhan haadha kiyya akka haadha kiyyaatti waan qabuun cinan dhaabbadda nin gargaara namtichisiis yoo ta'e waan nama godhu hin jiru seeraan alaa miti inni seera jala jira kana beeka namuu kan wal qusatu ijoollee kana haamlee ishii dhahamtii yaani dhirsaaf niitii jidduu seenuu jechuun kijibdoota taatu waan akkasiitiif malee seerri daqiiqaa tokko maallaqni keessan haa rakkatu jechuudha. Kanadha malee ani waan hin dhirsaaf niitii jidduu seeneen jiru waan hin manaadha sabboontu deemee haadha sabboontu koo gabbayee jedheen argine innuu kabajaa sootti hin godhin gaafa duraa haadha ijoolleesaa kaameeraa afur dhaabbatee akkamitti lafarra harkiseetu muusinuu argaa turtanii kanaafiyyuu ana jidduu nan galchiinaa warri kana barreessitanii jechuudha. Ani yeroo hunda afaan kiyyaan ni haasa'a garuu immoo garaan hin laafa abbaan fedhe dhufee waayoo naan jedhe dafeetu kan hin shawwadama karaa kana jechuun garaan hin laafa garaa laafee immoo ittis of hin gatu inuma eeggadha. Kanuu jettee jirti ishiin eega gaafa na agarteetii dalagaan dalagattuu mana ishiin laaltu nyaata ishiin hunda natti gattee waanuma hojjedhee nyaatti jette. Waanuma ishiin hojjette nyaadha maal silaa waa akka ishiin hin goone nin arga nin ordofa nin laala osoon shariihaallee harkaa hin fuudhinan telefoona dhoksaadhaan dhoksee riikoordiirra godhee achi nin kaamat bakka ciisa ishiillee nin kaa bagaraa miten akka ishii kana jechuudha maaliifiyyuu yaani diina keessan faana akka jiraattan fira fakkaattanii waa irraa baafatuufi kana yaadeen malee ani gowwaadhaa miti yookiin immoo namuma waan beekne yookiin nama yaani akkasumaan taa'ee garba ciisaa bishaan man sochoonee nan sa'ina yaani akka furdina kiyyaa kanaa miti dhugaa dubbatuudhaa fi jajjabduudha. Furdinni illee ammuma nu dhufte osoo Itoophiyaa deemnee inni illee nurraa hir'ataa isiniin jechuu barbaada. Ijoolleen na arrabsitanis ijoolleen na kabajjanis rabbi isin haa kabaju. Kan warri na arrabsus egaa ijoollee adaba hin qabne isinillee rabbi haa qajeelchu jechuudha. Nama as keessa ijoolleen hordoftan keessa yookiin hangafa keessan ta'a yookiin immoo isin quxisuu kiyya taatanii ani haadha ijoolleeti namni immoo haadha ijoollee yoo ta'e kabajaa guddoo qaba naannoo keenyatti naannoon itti guddadhetti kanadha. Inni kaan immoo shanyii keenya hunda jechuudha Oromoo kana guutuu kan kana duuba hambiseyyuu gara laafummaa nama amanuudha. Aniin kun nama nin amanaa garuu nin shakka. Kanaafiyyuu alhamdulillah rabbil alamin ammallee rabbiin nagaan narraa baasee jira zaalikaa jechuudha. Mee ishiin dhugaatuu dhalatte dhuftee waama tokko naa gootu kana fedha nama viidiyoo safaanii lililililil jette malee waa summiin alaattee na kuffifte moo waa summiin alaattee maraadhe moo fayyaa qaba yoo fayyaan qabaatiin viidiyoo mashii sana fudhee deemee rabbuu dhugaa kiyya baase jedhee geessee itti kenna ammoo afaaniin ka afaaniin tatatatatat jechaa ooluun faayidaan qabu waa takka namni hojiirra oolchuudha. Kanadha egaa aga viidiyoo haaraan walitti deebinutti turtii gaarii isinii jedha galatoomaa warreen na kabajan rabbi isin haa kabaju warreen isinitti balleesses na of galchaa isinii jechuu barbaada.